እጅላይ ከለበስክ ወንድ ነክ ቀለበት ካደረክ እጅላይ ቀለበት ካደረክ እኔ አንተ ቀለበት ላዩ ገዝተክ እጅላይ ቀለበት ከለበስክ እድሜ ልክን ልጆችን አላሳየህም አን ከና ጃብጀቹዳ ጆሌ ሚዲያ ዳሳይሌ ወልዲያተን ለአከስማ ሞሱማያ ዳ ወልዲያተን ጀቹዳ ጆሌ ከን ለማኒ نمبتيتي إجولة يعني إجولة إلما والجدو كاباني وسوكو باجراتني اليوم عمتي إلما أنتو سان جدو جرا إجولة جدو جرا سانو إجولة دوبارادا ما شاء الله ربي عمري هذه ريسوفي إجولة كان يجودا كارا سمياتين اللي كارا سعيدين اللي فيديو ورابطشو من يوتيوبرون يترياتن يجوا ورون جوجودان مالي في قمتك كنين انتاز قبيسين إجولة كنين مالي في انتاز قبيسين كنا سمي واسين يتدقى جرتن أما بودا ديبستيو كاني قلبتي أيود أبيتي إجولة تنتي هنگا الدنيا كان رجعتو أرجيتو جتون يرو سي أجرسيسو جتاني جرتي نمني كونين قوتو لدندا سبب نسا مالي دا ijoolleen kun jalqabaratti jireenyi isaanii biyya garaagaraatti ishee Yaman jirti inni Itoophiyaa jira tokko lammata irratti jechuudha ummanni kun sabaan garaagara saba tokkollee ta'e adeemsa keessa dhawaata keessa zarii mazarata hojii soqanii wal argachuu danda'an isheen kun akkuma beektan Gondareedha inni ammoo ilma Oromooti jarri kunniin garaagarummaa hedduu jira islaamummaa waliin qabe malee jechuudha haa ta'u garuu rabbiin rizqa jaralachuuf bultii isaanii takka taate مالي الآن كنا جابيجود وروني يوتيوبروتا يجودا خرا ورا إثيوبيا اللي فيديو سان راد لغو مالي جتودا خرا يمن اللي فيديو سان راد لغو مالي مالي فجولين كوني أكن تزغبا هني جيرين ساني تدي أما فينغون دوغا ربي توبالي وسوتي جتودا تبع ميديا ولين قبطو دوغا ربي تبع بولتي ولين قبطو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة ورمو دجر جرتو نجيني بلادا سمياني أما بودا قلبتي يوكا أيودا قلبتي ندران بدي جلاني كارادو بتا دراني أما بودا قلبتي سيد أبيو بيتو كنتئي أني جولي كان كيسي أغرسيسو جتشاني جرتاكو مدى جيتان كان جتشودا أني وننا جابي جتشود أمة كينيا تابو مخيسا قوس مخيسا مالجاني جو اللاتي دا في إنو دا في لبودا مالي دفتبا سجد السنجشودا دوغا ربي نور الميديا كونون مسلبا فكاني أكو مسلبات اللالو دندي نغارو أمو جشودا نمني دالا قدو تيك أبو نمني جولي قدو أبو دالي ساني غما دالان جفتو بايو الفات أدام بود أفلي ربي أدان اللي هم باسين أمو غرغري من كيسا أمو بيتا سبا اللي ديت دوغا دبجودا جشودا نما من كيسا ولي غلت ألتو نماني اللي ولي غليتو namni mana keessa jechuudha yoo haadha manaati abbaa manaati isaati walii gale alallee yoo gabbay alaadhaan illee walii gala jechuudha alallee yoo gabbay namaan illee walii gala jechuudha kenna kuni dhugaa jechuudha kenna kuni yeroo amma nu keessa jiru kun bara miidiyaa bara wanti hundi miidiyaa irra gabbayte wal fuudhuudhaafis miidiyuma irratti walii kuudhaafis miidiyuma irratti lama fuudhuudhaafis miidiyuma irratti takka fuudhuudhaafis miidiyumatti walumaa galatti jireenyi keenya nu bobbaanee gallu miidiyaadhaan wal qabataa jira jechuudha uummanni jechuudha uummatuma keenya amma akka hirribaa ka'aa jiru kanatti miidiyaa fayyadama malee nu dura miidiyaa fayyadamanii nu dura waan godhanii dabarfatanii nagaan jireenya isaanii jiraatan jechuudha Sumayyaan dhugaa dubbachuudhaafi akkana miti gaafa jalqabarra sababni isaa maaltu akkan isii goggodha beektaa oduma namaa kanatu koomentii keessaa warra koomentiidha rabbii keessa sodaadha dhugaa rabbii intala waan miira keessa galchuun barreessinaafi maaliidhaafi ijoolleen kunii haga fedhaste jaarsaa fi jaartiidha abbaa manaati haadha manaati addaanis hanga fedhallee osoo ta'e sanyii walit jira haadha aga filosoom fakkeenya rabbi nuun godhe nu kaddaanillee baante haadha ilmoo kiyyaa jechuu isaa hin hafu jechuudha isin illee abbaa ilmoo kiyyaa abbaa jamiilaa kiyyaa jechuu isa inuma hin hafne abadan jechuudha haga lubbuudha addunyaa kana irra jiraata maaliidhaaf hidhatatu jidduu isaanii jira waan ta'eef riqicha jidduu isaanii jira waan ta'eef hidda jidduu isaanii jira waan ta'eef kanaaf ani dhiifa misinirrallee beekayti miti warra itti dhiyaatan karaa sumayyaatiinis ta'e akkasuma karaa sa'iidootiin ijoolleen kun akka tasgabbaayan taasisa please viidiyoo qofa irraa waraabina viidiyoon bultii irratti waraaban baay'ee hamtuudha dhugaa rabbii maaliidhaaf qilleessa seenaa deema akkasuma immoo namni koomentii kunillee waa jedhaa deema namni gaafa koomentii dhawaasiin jedhu namni tokko dabarfachuu hin danda'u miira keessa galee waan hin taane keessa galuu danda'a dhugaa dubbachuudhaaf an sumayyaan dinqisiifadha yoo ijoollee teenya ijoollee oromoodhaa taate wanni akkana irratti lagame qaata jaarsaawwan jaarsaaf jaartii gidduu jiru iccitii isaanii gidduu jiru hunda miidiyaa irra gabbaas deemti jechuudha nuti warri dubartii kun akkuma
waa hunda keessattuu hin jarjarran beekama kun waan rabbiin nuuf kenne qooda keenya kanaafi mucaa kanatti Saa'idii innillee tasgabbeessa akka wanuma arginu miidiyaa irratti wanni isii aarsu wanni isii miira keessa galchuu wanni isii akka ijoollee isii tasgabbeeffattee hin guddifanne taasisu biyya namaa keessatti dhugaa rabbi yaa'iini gaarii miti yaa'iin mana keessaa jechuudha yaa'iin jaarsaaf jaartii baay'ee ulfaata durii abbootiin keenya wal tumanii waa meeqa wal godhaniitiin jaarsummaa waliin baasanii ija wal balleessanii akkasuma jiraatan jechuudha garuu ammaa obsa akkuma dhaloota ammaa kana burreedha bultiin keenyallee kanaafi ani osoo akka yaada anaatitti ijoollee kana miidiyaa irraa gad deebistanii lafatti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hin yaadattanii bultiin haadha firootii fi abbaa firoo waggaa tokko fudhate jechuudha yaa'in maalidhaaf kunillee asiidhaan haadha firoo gosh jedhaan gaarii jirta ofii jedhaan kunillee abbaa firoo bira deeman jechuudha gaarii jirta waan nama jaabu jechuudha kama asii haadha firoo jalatti waan gaarii jirta oo barreesse jedhuun kun isa birallee dhaqee waan gaarii jirta ofii jedhaan. Kana jechuun xawwal waalummaa gidduu deemanii nama lamaa walitti buusuu jedhama. Dhugaa rabbi inni barbi nama saniif yaadee osoo hin taane namni sun qabbana bultii sun qabbana akka hin arganneef hinaaffatu akkana nama godha waan ta'eef. Maaliidhaafuu namni bultii ofii tasgabbiidhaan jiraatu akkuma na ofii san tasgabbii akkuma bultii ofii tasgabbii san barbaadu namaafis tasgabbii barbaada waan ta'eef. Kanaafi Saa'idillee nama guddaadha ijoolleedhaa miti Sumayyaanis nama guddoodha ijoolleedhaa miti. Nama amma duraayyuu waan kana caalu nuti hin beekne malee jechuudha waan kana caalu walii obsaniiti dhugaa rabbi ani asirra dubbachuun fedhu malee yeroo tokko viidiyoo isaan dalagani wallaahi na boojise jechuudha yeroo Jamiilaa argataniin duratti isaa wardofa jechuudha yeroo Jamiilaa argate rabbi isaanii haa guddisu inshaallah keerii irratti yeroo Jamiilaan hin guddisiinsanii taate isaa ilma argachuudhaaf jidduu isaan gidduu deeme viidiyoo isaanii hin jira daawwachuu dandeessanii wallaahi laazim haan Sa'idiin illee hin dinqisiifadhe Sumayyaallee hin dinqisiifadhe jechuudha waan akkasiisan gurguddaa kan walii obsaniitiin alhamdulillah abbaa ilmoo abbaa haadha taate innillee abbaa ta'e yogguu amma galgala keessa girgiri akkanaa uumamu baay'ee fokkisaadha waan baay'ee nama dabbaruudha irraa deebi'aadha jireenyi keessan kakaleessa hadhaa meeqa waliin dhandhamtanii hadhaa meeqa waliin liqimsitaniitiin asiin geettan kana baaftanii diinaaf hin kenninaa. Maaliidhaaf yeroo ammaa kana keessa nama si gammadu malee nama rakkoo kan keetii si gammadu malee nama obboleettiin kee obboleessi kee akkana ta'e isii dhukkubsatu hin jiru ishoo baga akkas taate ishoo baga cabde ishoo baga gufte ishoo baga chiafte warra kana jedhu baay'ata waan ta'eef kanaafi rabbiin inshaallah jiruu keessa isin haa laaffisu bultii keessa bultii khayrii isiniif haa godhu hamtuu isinirraa haa qabu filis warroonni biyyatti illee miidiyaa viidiyoo irraa dalagaa jirtan Sa'idiidhaa fi Ayyuudhaan illee asitti illee Yamaniin keessatti illee irraa dalagaa jirtan ijoollee kan akkasiin tasgabbooftu irra dalagaa malee waa san caalaa hammeessu irratti akka hin dalanne kun dhaamsa kiyya fungeetii yoo isin balleessan immoo dhiifama anis yeroo dalagaa irra rabbiin kun anammoo isaan namni itti dhiyaatuu fi namni kun irraa dubbachuun garaagarummaa qaba dhugaa jechuudha ka irraa dubbatu suni ka beeku sun jechuudha namni isaan beeku irraa dubbate nama dhukkubsa waan ta'eef iccitiifa beeka waan nama je'e qalbii akkasiisan keessa nama dhagamuuf kanaaf dhiifama yoo balleesse ijoollee kana miidiyaa irraa gabbuusa bakka tokko teessisa akka isaan jireenya isaanii ilmoo isaanii tasgabbiidhaan guddisu taasisa maalu.